Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Har'as keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheeraa. Keessummaan keenya har'aa gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa jedhama. Mee gaafiif deebii gara gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaatti otoo hin darbin dura mee kana wajjinaa dhaggeeffannu. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Gaarii dhagaa gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa waamicha keenya kabajjee waan asitti argamteef maqaa daawwattoota keenyatiin hedduun si galateeffadha. Dajanee illee hedduun si galateeffadha. OMN hundi akkasumas qopheessitoota televizyiinii OMN hundumti keessaniyyuu waan naaf feertaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu baay'atan illee. Atis galatoomii gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa. Egaa yeroo dheeraadhaa fi nama gaafataa turte gaafiif deebii adeemsisaa turte. Egaa har'a carraan immoo gahee ati keessummaa taatee dhiyaatteerta. Biyya keessatti gaazexaa Seefana Balbaal qopheessuudhaan beekamta. Waan gaazexaa sana wajjin wal qabate gara boodatti kan itti deebinu ta'a. As immoo biyya alaatti baatee reediyoo Afuura Biyyaa kan jedhu qopheessitaa sana qopheessitee dabarsaas jirta. Mee egaa hundumaa lachuun laallaa jalqaba irratti maqaan reediyoo Afuura Biyyaa kan jedhu mee akkamitti sana filatte? Maqaa Afuura Biyyaa jedhu kana ana qofatu hin ta'in roobsan jira, lu'uun jira. Maqaa moggaasuu irratti irra waan ta'an maqaa hedduun dhiyaateeti. Maqaa kana roobsan Afuura Biyyaa nama quba qabaachisuudha. Hojiin keenya, dirqami keenya wanta jedhuuniti maqaa kana inni fideen yommuu dhiyeessu. Dhugumayyuu egaati akka kaayyootti reediyoon suni wanta biyya keessatti ta'u keessumaa wanta gaanfa Afrikaa keessatti ta'u gadi fageenyaan immoo dhimma Oromoo irratti wanta xiyyeeffattuuf Afuura Biyyaa quba qabdu. Afuura Biyyaa quba isin qabaachifna. Reediyoon kuni Afuura Biyyaa kan ittiin quba qabaattan kan dhimma biyya keessatti adeemaa jiru ittiin hubattan. Kan ittiin waa bartan, kan ittiin waa yaadattan akkas ta'a jennee maqaa sana fidan. Maqaa sana gaatii akkuma sitti mee pirosiijarii mataa keenyaa keessa deemnee dabarreeti. Maqaan kun sagantaa keenyaa wajjin waan wal simatu wanta ta'eefiti kana filannee reediyoo Afuura Biyyaa jennee moggaafne. Mee otoo gara biraatti hin seenin reediyoon Afuura Biyyaa yeroo dura dhufu sagalee kan beeksisu yeroo tokko nama tokko yeroo kaan immoo nama lama waan dhageenyatti fakkaata. Eenyu isaan sun Israa'el Sobbooqati moo nama biraati? Inni reediyoo Afuura Biyyaa kan beeksisu roobsan makkooti. Karaa kan Amaariffaa darbee Sooyomee fi Shaashoo ijoollee jedhamantu dabarsaa beeksisaa. Lu'uulillee akkasuma darbee irratti qooda fudhata. Akka tiimiitti waraabnee waan lafa keenya osoo hin taane intro keenya yookiin tiimii keenya sagantaa yeroo wajjin wanta adeemu tokkotti yerootti qopheessina. Kan qophaa'ee lafa taa'ee jiru reediyoo Afuura Biyyaa ishee jettu tiimii isa guddaa kan sagantichaa. Isarraa kan hafe inni kan Amaariffaa yeroo baay'ee haala yeroo wajjin introon keenya akkaataa itti seennu nuti wanta filannuufi tiimii dhaabbataa baay'ee hin qabnu kan sanaaf. Gaariidha. Reediyoo sana keessatti tiimis haa ta'u intiroo keessan irratti sagalee wal fakkaatu lamatu jira. Kaan Israa'el uumamaa isaa jedha, namni kaan immoo kan biraati jedha. Maal sagalee wal fakkaatu kun maal Israa'el? Sagaleen keenya sagaleen kun obbolaama keenya iyyuu baay'ee dogoggorsa. Yoo ani bilbilee obboleettii koo haasofsiisuuf jedhee telefoonaan haloottiin jedhee fayyaadhaan roobsannaan jetti yoo inni immoo bilbilee akkam Israa'el ittiin jedhu wal fakkaata sagaleen keenya baay'ee wal fakkaata.
obbolaadhuma keenya haadhoo keenya wajjin dhalanne iyyuu dogoggorsaa jechuudha yeroo baay'ee kanaaf kan lamaan keenya iyyuu sagaleen tokkichuma baay'ee wal fakkaata yaa. Atiif roobsanii makkoo akka obbolaa taatanidha kan himamu tarii sana laata? Obbolaadha haadhaanis abbaanis miti obbolaadha waan roobsan makoo illee gara Taayyee Subboo qaxxee waan beeku natti fakkaate. Innis duratti gaazexeessaa afaan Oromoo televezyiinii Itoophiyaa kan qophii afaan Oromoo akka ta'e isa natti fakkaata. Sun sirriidhuma? Sirriidha. Maali gaazexaa seefana barbaade isin hojjeta ture irrattis qooda fudhata ture. Akkasi televezyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromoo keessatti oduu qopheessaa ture. Taayyee Qatiin beekamaa amma immoo akkanatti fakkaatutti reediyoo kan amantaa irratti gara Norwee kanatti hojjetanatti fakkaata. Kanaaf egaa obbolaa lamaantu irratti hirmaataa jechaadha reediyoo hafuura biyyaa namoota kaan dabalatee jechuudha. Mee akkamitti biyya alaa ta'anii odeeffannoo adda addaa argachuun cimaadha. Mee odeeffannoo akkamitti argattu biyya keessaa akkamitti hojjettu? Raga, reediyoon kuni reediyoon hafuura biyyaa magaalaa sadiitti hojjetan Las Vegas fi Calgary achi immoo Oslo. Magaalaa sana kana sadanitti hojjetama. Sadan keenya magaalaan sadan kun bakki reediyoon kun itti hojjetamtu biyya wajjin qunnamtii karaa adda addaa qaba. Haala adda addaatiin biyya wajjin wal qunnamna. Biyya wajjin wal qunnamnee odeeffannoo biyya keessa jiru karaa adda addaa haala jabbarameetiin funaannee hin qindeessineeti gaatii dabarsinaa jechuudha. Kanarraa kan hafe gaatii social miidiyaan haala amma jiru kanatti immoo bilaasha itti isaan tokkotti hin kaffalin odeeffannoo argachuu ni dandeessa. Namni odeeffannoo si erguu barbaadillee osoo oduu bakkeetti hin bittinneessin telefoonaaf kaffaltiin naqin salphaatti si erguu waan danda'uu fi odeeffannoo isaa armatti argannaa jechuudha. Ammamitti darba amma guyyaadhanii torbeedhaa ji'atti ammamitti darba sagaleen hafuura biyyaa? Elaagaa jireenya biyya alaa kanas beektu dura yeroo jalqabne torbanitti guyyaa lama darba ture tokko kan Amaariffaa tokko kan Oromiffaa. Amma bultii keessa hojiinis yemmuu nutti baay'atu maatiinis yemmuu nutti baay'atu lafa jala guggutatamaa dhufee egaatii hamma dandeenyetti torbanitti si'a tokko yoo dadhabne immoo torban lamatti si'a tokko ji'atti si'a lamaan sadan tokko hinuma ba'a reediyoon kun. Kanarraa kan hafe guyyaa dhaabbataa hin laanneef guyyaa dhaabbataa waan ta'uun kennuuf dhiisne tokkoffaa reediyoon kuni social media irratti wanta gadhiifamuu fi salphaadhumatti waggaatti amma waggaatti bara dheeraadhaaf irra taa'ee namni kan barbaade kan waggaa sadanirraa kan waggaa arfanirraa search godhee dhaggeeffachuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu yoo oduu yeroo eventii yeroo hordofuun barbaachisaa ta'e irraa hafe torbanitti si'a tokko dabarsina. Reediyoon hafuura biyyaa hundeeffame yookiin immoo odeeffannoo adda addaa dabarsuu jalqabdanii ammam? Bara 2002 akkas jalqabne yeroo sana gaatii baay'een hin turre isa dura jalqabneeti ituu qophiirra jiru danqaan tokko nu qaqqabe achiiti danqaa sana bira dabarree reediyoo hafuura biyyaa April 22 2012 jalqabnee officially jalqabnee jechuudha. Mee waa tokkoon si gaafadha gaazexeessaa Israa'el Sobboqaa. Amma reediyoo hafuura biyyaatti akkuma tasaa breaking news kan faranjiin kun jedhu oduun amma nu ga'e tokko hin jira.
Mee Israa'el Sobboqaa otoo stuudiyoo keessa jiru oduun haaraan amma geesse akkam maal godha akkamitti dubbisa? Oduu amma nu maal egaa waama jirudha kun maal oduu amma nu ga'ee jetta oduu amma nu ga'ee jetteeti achumatti cabsita jechuudha break goota jechuudha uummataan geessaa jechuudha gaati yoo danda'ame. Yoo hin danda'amne immoo yeroo fudhattee qindeessitee addaan baafattee itti dabarsitaa jechuudha. Anyways, wanti guddaan garuu soorsii kee reliable soursiin kee kun bakki ati oduu sana argatte amanamaadha. Namichi kun dhaggeeffatoota yookiin immoo saba reediyoo kana dhaggeeffatu dogoggorsuufitti oduu kana dabarsaa jira moo dhuguma dhugaadha. Kana addaan baafachuu qabda. Tokkoffaa ilaa oduun karaa lama dhufaan tokkoffaa namoota beekaa si dogoggorsan irraa dhufa. Lammaffaa mootummaan propagaandaa mataa isaatii adeemsifachuu yommuu barbaadu oduu dogoggoraa uummata keessa facaasa. Oduun dogoggoraa mootummaan uummata keessa facaasu suni oduu dhugaa ta'eetii gara miidiyaatti dhufa. Miidiyaan sana addaan baafachuu ni gaatee dirqama ishee ta'a. Soorsii kee hubachuun dirqama kee ta'a. Soursiin kee reliable yookiin soorsii madda beekamaa, madda hin sobneef, madda dhugaa, madda ati duwwaadha, ati itti amantu yoo ta'ee fi right away dabarsitaa yoo isa ta'uu baatee fi addaan baafatta karaa lama sadii jechuudha. Mee akka fakkeenyatti oduu tokko oduun biree oduun amma si ga'eera amma mee oduu tokko amma oduu si ga'e tokko gaazexeessaan tokko akkamitti dafee akka deebisee dubbisu nutti agarsiisudha. Mee oduu tokko nu dhageessisa amma oduun haaraan si ga'eera. Oduun haaraan na ga'eera. Okay. Amma fakkeenyaaf OMN yookiin Oromiyaa Media Network sagantaa haaraa biyya Jaappaanitti magaalaa Tokyo keessatti banatee jennu. Okay. Right away suni wanta ati addaan baafachuu qabdus miti. Maaliif akka inni akka qophiin suni karaarra jiru hin beekta. Akka namaafiti haaraadha malee siif haaraa ta'uu dhiisuu ni mala. Yoo siif haaraa ta'e immoo madda kanaaf namoota itti gaafatamoo ta'an dubbiin kun yoo soba ta'e isaan gaafachiisuu kan danda'u yookiin immoo kan isaan itti qaana'uu danda'an. Dajanee guutamaafiti bilbiltaan dajanee guutamaaf bilbiltee dajanee OMN biyya Tokyo magaalaa Tokyo biyya Jaappaanitti afaan Jaappaaniitiin sagantaa haaraa banatee jedhama. Kana quba qabdaa quba qaba banateera jetta. Banateera jetta dubbata oduu haaraadha. Mee dubbata. Reliableedha. Namichi OMNiif hojjeta waanan sodaadhu hin qabu waanan seellaatti deebi'us hin qabu jechuudha. Anillee egaa akkaataa itti dubbiftu akka daawwattoota keenyatti oduudhumaa muumtee akka dhageessiftu barbaadee ture. Haa ta'u egaa Israa'el gaazexeessaa Israa'el Sobboqaa akkuma duraan jenne egaa gaazexaa Seefana Balbaal irraa kan hojjetaa turte. Amma immoo reediyoo Afuura Biyyaati. Mee duubatti haa deebinu. Namni tokko tokko daa'imummaa isaatiin paayileetiin ta'a jedha, doktariin ta'a jedha. Israa'el Sobboqaa daa'imummaa isaatiin maal ta'uudha ture hawwiinsa? Yeroon elementarii fa'aa tureeti waanii barsiisaa tokkotu jira maastersii elementariitti akka uni kitaaba dubbisnuti kitaaba nutti kennaan yeroo hundaana filata ka'ee dubbisii naan jedhaan yemmuun ka'ee dubbisuu ila akkasitti dubbisee akkanitti dubbisnutti hima akkanitti yeroo pereed reemuu geessu akkaataa itti dhaabbattu sitti hima dubbii tokko tokko immoo akkaataa ati irra ejjettee dubbattu sitti hima isa tokko tokko immoo narrative gootee akkati dhiyeessitu si gaafata. Walaloo akkati walaleessitu si gaafata akkati dubbistuuf si gaafata.
dhumarratti maal naan jedha namichi kun ati bara jireenya keetii gaazexeessaa taataa naan jedha. Waan isaan beeku gan gaazexeessaa maal akka ta'e iyyuu naan galuu. Gaazexeessaan taa'ee jedhee manni isaa. Hojiin kun jalqabaa isin dhumaas gaazexeessaa waan ta'e gaati. Garuu barsiisan keessum maalirraa ka'uudhaan si filatee akkasitti akka ati dubbiftu si godha ture? Ani hin beeku gaati yeroo ani seenaa kutaan baradhu keessatti seenaa mun dubbisu ijoolleenis waan ni ta'anii na dhaggeeffatu. Innis seenaadhuma beeku sana akka gaariitti na dhaggeeffate. Mee asirratti dhaabe maaloodha hin jedhuun. Nama garaattis hin dabarsu amma dubbisee fixutti obsaan na dhaggeeffata. Harka walitti rukutaa fi waan akkasii tokko jedha. Kanuma kanaanitti waan ta'e. Karaa biraatiin immoo yeroo xinnummaa kooti abbaa koon gaafadha waan hundumaa. Maaliif kun akkas ta'e? Maaliif kun akkas ta'e? Maaliif kun akkas ta'e? Maaliif kun akkas ta'e? Eetuma na rakkisa yeroo baay'ee na maal ijoollee mucaan gaazexeenyaa wanatti erganii naan jedha yeroo baay'ee naan galu gaati ani beeku. Gaarii dhagaa gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa egaa namoonni umurii kiyyaaf akka keetii kana jiranii waa'ee Seefana Balbaal waa hedduu beekuu biyya keessatti yeroo maxxansaa turtanii amma egaa yeroon isaa dheeraadha yoo xiqqaatee 2005 dura natti fakkaata. Mee Israa'el namoota hin beeknee fi gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa kun eenyu ni laata? Mee didaa'ummaa keetii kaasitii namoota hin beekneef ol barsiisi. Israa'el Sobbooqaa kun dhiha Oromiyaa magaalaa bareedduu Najjoo jedhamtu tokko keessatti dhalate. Achitti bishaan alaltuu laga alaltuu daaknee guddannee bakkee keessa fiignee goraa cirannee baddeessaa cirachuuf laga buunee akkasitti guddannee walaba taanee guddannee yeroo bara ijoollummaa keenyaa. Bal'eensa guddaa keessatti kubbaa taphannee jechuudha. Akkasitti guddanne. Isa booddee mana barnootaa Sweden Mission jedhamu tokkooti amma 4 baradhe. Achitti 4 hamma 6 immoo hamma 7 mana barnootaa Lieutenant Colonel Abdiisaa Aagaa jedhamu baradhe. Achitti gaatii high schoolie achuma Najjoottis, Lagamteettis, Finfinneettis immoo baradhe egaa bakka bakkatti. Achitti egaa gaazexaa keessa hojjechuun eegalee amma dhumaatti hamma 92tti road transport keessa public relation road transport keessa hojjechaa ture. Magazina qabu radio program sagantaa radio qabu sagantaan sun traffic dannatii qopheessa. Matseetiin yookiin immoo magazinni road transport authority qopheessu immoo afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaatiin dhimma transportii geejjiba biyya keessaa jiru wal ilaalu nageenya geejjibaa nageenya kanaaf kana karaa akkamitti akka eeguun namarra jiru akkamitti akka makiinaan safely oofuun danda'amu kana egaa barnoota kennuudha waan isaa akka waan akkasiiti sana keessa hojjechaa ture egaati dhumarratti yeroo maabaawni bosonaati gara magaalaatti ol bahee Finfinnee dhufu immoo hojii dhiisneeti gaazexaa isaan abaawon qopheessu gaazexaa Bakkalcha jedhamu isa qopheessu irratti qooda fudhanne. Mee isatti darbina Israa'el mee otoo achiin ga'ini ati hojjaadhuma jalqaba yeroo jalqabdu hojjaadhuma miidiyaa wajjin wal fakkaatu jalqabde yeroo jalqabuma mindeeffamtu natti fakkaata. Sana attamitti argachuu dandeesse? Muuxannoo isaan qabdu mana barnootatti hojii sanaan ogummaa isaa hin baranne attamitti jalqabuma sana argachuu dandeesse?
yaa nan barreessa gaazexaatti barreessa gaazexaa Addis Zaman waan jedhamutu jira miti gaazexooti jijjiiru biyya keessaa yeroo sana wanta hamma kanatti qumna gara qabutu hin ta'in waama akka qoosaa fa'aa waama addis ginyitu waan jedhamu faan jiraame waama akkas akkasii kana irra contributing godha yeroo baay'ee contributing godha ituu jennuuti kanaan ituu jirru bakka lamatti hojii argate tokko televizyinii Itoophiyaa sagantaa warra afaan Amaaraa fi road transportii sana achitti public relation isaaniitiin apply godhee achittis nan argate. Lachuu televizyiniiti screen test immoo maal waan ta'edhamu tokko jiran beeku gaatee dhannee dubbisaa maaloodhaa jedhanii akkasitti teenyee waa dubbisnee kanuma fatanaan jedhanii hin galle. Namichi baay'een jaallatu tokko. Hojii fudurii waan ta'eef na kolfisiise. Namicha road transport public relation head kan ta'an applicationii koo arganii kottu jedhanii nama amanii isaan yeroo tokko lachuun isaa yeroo tokko ta'e bara. Innaa gaati amma yeroo hojii lama ol duukaa argattu immoo mindaa laallattame. Road transportiin horii baay'ee qabu na fakkaata horii xinnoo mindaa gaarii naa kaffalanii achiin seenee jechuudha. Achi seenee hamma gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya dhufee mootummaan dargii caccabee bu'uutti biyya magaalaa waan sana keessaan hojjetan ture. Gaariidha. Gaariidha nan beekaa ministeerri beeksisaa warra mindaa xiqqoo qabu yeroo sanatti warra mindaan isaanii xiqqaa ta'e keessaa tokko yeroon televizyinii Itoophiyaa keessa hojjetaa tures daayirektarii piroogiraamaa waan ta'eef namni haaraa yeroo dhufee kan qormaanni kennamuuf iskiriiniingidha namni baay'een hin sodaata innaa sababa sanaatiin kufa. Afaantu nama goga miti. Afaantu nama gogaam. Kaameeraan namatti baay'atu. Gaariidha mee ati fakkeenyaaf gaazexaa warra afaan Amaaraatiin maxxanfaman kan afaan irratti waa barreessa jettee yeroo sana Oromiyaa dhiyaatii dhuftee yeroo afaan immoo rakkisa nama afaan Oromootti afaan hiikkate attamitti ati afaan Amaaraatti barreessuu dandeesse yeroo? Maali gaati Finfinneetti yommuu barattu mana barnootaa keessatti waan baay'ee barta beekta. Ijoolleeti wajjin ooltu waan haasaan isaanii afaan Amaariffaa. Bakka itti jiraattu medium of communication akkuma jirutti afaan Amaaraati. Immoo fooyya'aa dhufaan afaanichi fooyya'aa dhufaa. Gaati kennaadhas immoo na fakkaata. Afaan gara biraatiin ayyaala takka afaan gara biraa yommuu yaalu ati aksantiin kee akkuma kan keenyaatiin aan jedhu waan isaa kennaadha takka natti fakkaata. Afaan kan biraa fakkeenyaaf maal yaalta? Amma fakkeenyaaf biyya waan Keenyaa turreemi xinnoo afaan woordii tokko woordii seentensii hojjechuudhaaf yaalii gootee yommuu ati dubbattu hin beektamti reekunu afaan kanaas hin jiru. Gaariidha sana booda achi keessa yeroo mam hojjettee sana booda maaltu ta'e? Sana booda gaatii yeroo adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenu gaatii namoota jalqaba dhaqee simate keessaa tokko turre. Maali gaatii miidhaa baay'eetu jira gaatii miidhaa maatiirra ga'u tokko jira kan ati yeroo hundaa dagachuu hin dandeenye kan keessumaatti bara dargii najjoorra waraana guddaatu buufatee jira. Isa durammoo argee dargiin aangoo qabateeti kaasee hanga dargiin aangoo irraa bu'uutti almost dargiin waggaa 17 bite biyya sana. Abbaan koo garuu si'a 17 caalaa nama hidhamedha. Wantoota gara biraan hin jiru. Hin beeknu wanta isaan hidhaniif isaan
haala isaa teellana yommuu hubannu gaati about shakkamuudha. Maan kanadha. Akkas dubbattee jedhu akkas jettee jedhu biyya akkasii dhattee dhufte magaalaa akkasii dhattee dhufte jedhu innaa hin hidhu inni rakkisu gaati. Yommuu jarri kun achi gara Finfinnee dhufan gaati. Namoota jalqabaa namoota simatan keessaa tokko turre gaazexaa isaan qopheessan gaazexaa bakka Oromiyaa jedhamu tokko afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin qophaa'aa ture. Egaa isa qopheessina turre. Isa gargaara jechuudha. Dhaabicha gargaara turre. Nama hundumtu Oromoon hundumtu gargaara ture. Oromoo hundumtu hamma dandeettii isaatii wanta tokko hamma dandeettii isaatii waa akkuma hojjetu ni sigaa akkasumatti itti seennee anaa fi nama garbaan tokko akkasuma gaazexaa sanaaf hojjechaa turre jechuudha. Jaane amma duraan mootummaadhaaf hojjetaa turte hojjaa sana gadi dhiiftee kan dhaabaa hojjechuu dhatte immoo lachuu wal maddiitti hojjetta. Lammata immoo akkuma isaan dhufaniin daftee simatte sun maalirraa ka'uudhaan? Maaligaa wanta ati hin beekne tokko wanta qaama kee keessa jiru tokko wanta ati feetu tokko jira beektaa yeroo baay'ee wanti sun yommuu inni uumamee fuula kee duratti argitu ituu hin beekinitti react goota. Ituu hin beekinitti wanta sanaaf of kennita. Yeroo fudhachuu yoo sin barbaachisu of teellaa ilaaluun sin barbaachisu maaliif miidhaa maatirra ga'u yommuu hubattuti tarii gaati jira sanaa jiru wal bira dhaabbachuun mootummicha isa kufe sanaa ijoo ba'uu ta'eesti mul'ata. So kanaafiti hojii koo dhiiseen naqeen isaan hojii koo dhiiseen itti galee isaan tokko iyyuu lafa mootummaarraa hin gaafadhus wanta. Mee gara waan ati gara pireesitiin yookiin karaa miidiyaatiin dhaaba keessatti hojjettee sitti deebina. Egaa Oromoon ammas ni hidhama yeroo sanas egaa hidhamaatuma turan abbaan kiyyaa waggaa yeroo 17 yeroo 7 akka hidhame jetteerta. Maal inni maatii irratti wanti inni fide wanta ati akka inni irraanfanne si godhe ijoollummaadhaan hin jiraa maal inni wanti inni irraanfanne? Iraamee ijoollee taatee mana keessa yommuu deemtu yommuu jiraattu yommuu namni tokko dhufee balbala qosoqqosee abbaa kee manaatii fuudhee bakka ati hin beekne tokkoon gahee ji'a tokko ji'a lamaaf ji'a sadii torbanii yommuu inni hidhu mentally torture taata torchuma gochaa torture ta'ama guddannee jechuudha. Nu qofa miti maatii namoota hedduu Mandiiti, Boojii, Gimbiiti, Naqamteeti nama baay'eetu hidhama, Dambidooglooti nama baay'eetu hidhama. Wanta godhan hin qaban jarri kun dhugaa dubbachuudhaaf tarii qajeelchanii wanta beekan fa'aa waan qabaachuu dhiisuma garuu xinnoo ishee dammaqiinsa qabu haa jedhanii xinnoo shakkiin haa jiraatu maal akka jiraatin maal akka ta'e hin beeknu garuu hin hidhamu. Wanta abbaan koo natti hime keessaati tokko si'a tokko boolla qotadhaa sin ajjeefnaatti jedhanii boolla fa'aa qotatanii. Mootummaa akkasiiti yommuu mootummaan torchii gochaa ati keessatti guddatte sun kufu gammachuu kee fa'aa akka itti ibsitu fa'aa dhabda miti. Akkasana ta'e. Gaariidha amma hojjaa kee dhiifteti adda bilisummaa Oromootti makamtee gaazexaa adda addaa barreessuu barruulee adda addaa barreessuu jalqabdani. Mee waan yeroo sana mee akkamitti akka hojjechaa turtani namoota
yeroo sana baay'ee hubannaa hin qabnee fi Israa'el Sobbooqaa immoo maal hojjetaa akka ture kan sirriitti hin beekne mee nu yaadachiisi. Maaltu ta'e sitti fakkaate egaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee yeroo baay'ee hin turre miti. Akkuma inni mootummaa ce'umsaa keessaa ba'een waa hundumtuu akka faffaca'uu ta'e miti. Nutis warri gaazexaa bakkalchaa qopheessu suni hin hidhamne. Kanaaf waan gaazexaa bakkalchaa namni gaazexaa bakkalchaa qopheessu suni duraan gaazexeessaa ture akkuma koo dhidheessatti hidhamne beektaa. Mootummaan sun qawwee nurraatti nurkatti hin argine wanta nurkaa qabate hin qabu. Wanti nu wajjin qabamne tokkicha yoo jiraatee fi qalamaa fi kaameraa keenya sana wajjin qabamne gammoojjii dhidheessaatti darbatamne jechuudha. Achiiti wanta haddisooma maal waan akkasii jedhu achi booddee achi baanee. Garuu sababni maal inni jedhu yeroo sana? Yoonega baal jedhu kan. Yoonega waan akkasiiti garbaa wanta jedhan siin gaban. Achiiti baanee Finfinnee dhufee gaazexooti baay'een baba'amaa jiru gaatii wanta hamaatu ta'aa ture mootummaan propagaandaa akka hin taane gadhiisaa jira. Waraanni abaa'oo 20 qabamee hidhamee mana hidhaa jira. Hoogganni isaa inni kaan ajjeefameera, inni kaan biyyaa ba'eera. Isa kaaniin qabee hidhaa, isa kaaniin ajjeesaa, Ambootti nama baay'eetu du'e. Namoota gurguddaa, namoota bebbeekamoo manatti dhaqanii. Propagandaan dhugaatii waan ta'eeti Oromoon waamatti garmatti waa tokko hafuura baafatu dhabe. Miidiyaan Oromoo afaan Oromootiin gaazexooti xixiqqoon babba'anii yeroo sana babba'anii yommuu kutaa biyyaatti ergamanii oppidiyoon qabdee fuuteeti hin gubdi. Biyya Finfinneetti dhiibbaa ariisaan mootummaa akkasuma sadarkaa olaanaatti Oromoo irratti waan ta'e egaati. Ummati gaazexaa afaan Oromoo dubbisus akka yeroo ammaa kanatti maanni qubeen reefuu eegalaa manni barnootaa reefuu afaan Oromootiin barsiisuun jalqabu amma garaagarummaa yeroo sanaaf ammaa hin ilaaltu waan samiif tokkoffaa ijoolleen miliyooniitiin lakkaa'amtu mana qubeetiin barattee giraajuweet gootee. Qubeetiin barreessiti Oromiyaa keessatti as a medium of communication afaan Oromoo afaan hojii ta'ee jira amma yeroo sanatti jechumaaf jira maleessaati wanti qulqullaa'ee waan ta'e hin jiru kun hundumtuu dhiibbaa ta'eeti gaazexooti afaan Oromootiin yeroo sana qophaa'an baay'een isaanii gaazexeessitoota isaanii mana hidhaatti guuramanii gaazexooti sunis tokkuma tokkoon gabaarraati ba'anii hafanii egaati sana booddee nuti qormaata mataa kootiin adeemsifadhe. Qormaata mataa kootii akkamitti maarkeetii dhuma niwus maarkeetii magaalaa kanaa penetrate gochuu dandeenyaa isa jedhu irratti qormaata mataa kootiin gaggeeffadhe. Akkuma beektutti olaantummaan propagaandaa wayyaanee miidiyaa biyyattii qabatee jira. Isarraa kan hafe ishee xiqqoo jirtu immoo eelitii mootummoota warra duraanii isaantu qabatee jira. Kanaaf Oromoon mataa gadi buusee deema. Egaati yeroo sanatti qormaata geggeessineen maarkeetii niwus maarkeetii magaalaa Finfinnee penetrate goonee keessa seennee nutis akkuma warra kaanii gaazexaa gurgurachuu hin dandeenya. Dhimma dhugaa Oromoon qabus himuu hin danda'amu waan ta'eef tokkorraan ga'een karaa koo. Ga'een laayisensii baafanneeti adeemaatu jirru.
manguddoo Oromootu nutti dhufee manguddoon Oromoo kun ijoollee eessaa deemtu jedhanii waan isaa dhimma isaa itti himnee akkasii gaazexaa qopheessuudhaaf hojiirra jira jedhee erga akkas ta'eeti maaliif walitti dabalamtanii waan gaarii tokko maaliif hin gargaartu wanta akkasii tokko ka'ee ijoollee urjiin reefu dhaabbachuudhaaf waan ta'aa jirti. Egaati gareen warra urjii ijoollee fedhii qabduutu walitti dhufee Gaarumaa fa'aa, Tasfaayee fa'aa, warra akkasii Baqqalee fa'aa ijoollee baay'eetu jira. Waaqshum fa'aa. Garuu hundumti isaanii illee egaati wanta hanqina skill yookiin gaazexaa irra hojjetanii hin beekan gaazexaa printed media irra wanta hojjetanii hin beeknee fi egaati sanarra hojjechuun kana gargaaruun narra jedheen lakkoofsa tokko urjii lakkoofsa tokkooti hanga 5tti halkanatti firaashii irra buufadhee achi buleen hojjettee marketii keessa urjiin hin seentee sana shure dhiigoonni booddee ijoolleenis egaati gaazexaa sana ofii isaanii deemsisuu akka danda'an ergii hubanne booddee dhiisnee baanee gaazexaa seeraan barbaadu laayisensii ishee hundumaa harka keenya jirti. Hojjennee jechuudha. Hojjechuutti kaane egaati kun akka lakkoofsa Habashaatti 86dha. Achirra gaazexaatiirra wanta jiruuf egaati. 86 torbanuma muraasadha urjiidha waliin garaagar kan jiranii. Achitee mootummaan hin jiru waraana hin qabu Oromoo dhumti waraana hin qabdu bakka dhumateera isa jedhu uummati mataa gadi buuseera miti erga akkas ta'e jenneeti military communique adda bilisummaa Oromoo baasu hunduma isaa walitti sassaabnee isa edit godheen hojjedheen maal godheen fuudheen niwusii barbaannu front page irra kaa'een jedhee gadhiise gaazexaa. Yemmuu gadhiisu gaazexaan ganama lakkoofsi hangi tokko hammi gabaadhaaf maxxanfameeti sa'aatii booddee itti nuuf dabalamuu jettee ijoolleen na bira dhufte. Innaan attamitti itti dabala reemma bakka sokki sa'aatiin maaluu jennaan danda'ama jedhanii taaksii kontiraataan nu fuudhanii baay'isadhannaa biraaniif salaamin nannaan biraaniif salaam nannaan selofaaniin jira jedhan maal egaa selofaan jedhu isheetti pileetiin jira pileetiin suni pileetii haaraa gubuu tun ta'in pileetiin duraan jiru sana yoo jiraatee fi isuma fuudhanii maashinii keessa galchaniitti gaazexaan mas maxxansu jechuudha. Kanaafiyyuu baasiin keessa xiqqoo. Innaa tole naan jedhanii maxxansamte guyyaa tokkotti si'a lama maxxansamte gaazexattiin. Gaazexaan magaa just survive gochuun hin danda'ama daatii jennee itti daddaballee itumi lakkoofsi dabalaa dhufeen. Hamma dhumaatti hamma yeroo dhiyootti waan turte lakkoofsaan gaazexaa olaanaan maxxanfamu magaalaa kana keessatti ishee turte. Mee akkamitti dhaabbatee akkamitti yeroo sanaa Finfinneedhaa alatti iddoo biraatti akkamitti ergitu kan jedhu hundumaan laalla mee urjii dura urjii gaazexaa urjiitu dhaabbate kan akka Tasfaayee Dheeressaa fa'aa Gaarumaa fa'aatu yeroo sana dhaabee Tasfaayee Dheeressaas televezyiinii Itoophiyaa keessatti sagantaa itti gaafatama damee sagantaa ture innis akkuma kee yeroo dhaabni bahu faana bahee hidhaa ture booda deebi'ee televezyiiniin immoo hojii dhorkannaan gara gaazexaa hojii gaazexaatti deeme. Egaa gaazexaan yeroo sana amma tokko urjii faana adda hojjettanii booda irra adda hojjettee booda gaazexaa Seefana Balbaal jedhu laayisensii hin qabna jettee ayyaman qabdu qopheessitan. Maaliif maqaa kana Seefana Balbaal jettanii filattan? Amma warri suni urjii afaanuma Oromootiin urjii filatanii maaliif Seefana Balbaal jettan? Amma waan maqaani camouflage ta'a.
akka compliance si gargaara. Marketii sana keessatti akkaatti salphaatti penetrate gochuudhaaf hin dandeessu. Garuu dhugaadhaati contentiin kee maali? Contentiin keenya contentii maamiltooti yookiin dubbistooti gaazexaa sanaa hundumtuu beekan har'a kan bagaasii ba'uu danda'anii contentii ciccimaa, artikiloota ciccimaa, niwusii dhimma Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffate. Waan akkasiitu ba'a. Garuu advantagein keenya maa inni hundumaatti gurgurachaa turre nuti. Hundumaatti gurgurachaa turre yommuu hundumaatti gurgurannu dhugaa Oromoo hundumaatti beeksisaa turre jechuudha. Gaariidha. Inni beekamaadha. Akkanatti fakkaatutti torbanitti yeroo tokko dhiyeessitu natti fakkaata. Booda gara booda torbanitti yeroo tokko. Jalqabumaa kaasee torbanitti guyyaa tokko nuti jimaata. Urjiin facaasaa baay'ee kan keenya jimaata. Akkasittidha. Gaaffii kee keessaati akkamitti kutaa biyyaa ga'aa isa jirudha. Ilaa akka beekamitti urjiin baay'ee aksiyoon maabareedha. Maabara. Maabaratu dhaabbateeti fandi godha. Innaa wal gargaarsa qabaachuu malu karaa maabara isaanii jechuudha. Karaa aksiyoon maabarichaa. Hankeenya garuu nam-tokkeedha. Yeroo sanatti anuma qofaa gootu ture. Takka eetikima joornaalizimiitiin ala deemneeti niwusiis hojjedhee, artikiliis hojjedhee, riisaanqasiis hojjedhee, hunduma isaa peest godhee, meekaappii isaas hojjedheen mana maxxansaattis ofii kootiif geesseen achiitii biraa sokka. Raabsuu isaa duwwaa keessan hin jiru. Kanaaf kan keenya eenyutu raabsaa? Ijoollee markaatootu raabsa. Kutaa biyyaatti kan ergu isaani. Finfinnee keessatti kan gurguru isaani. Gaazexoota warra kaan caalaa immoo kan isaan jaallatan gaazexaa keenya. Maaliif? Takka tirfii gurguratu. Gaazexaan tokko yeroo tokkotti gaazexaan tokko birrii 200 kan gurgurame akka jiru beekta. Gaazexaan tokkichi? Gaazexaan tokkichi doolaara birrii Itoophiyaa 200 gurgurame. Maaliif akka ta'e hin beeku. Artikilii isa kam akka jaallate namni hin beeku. Hin dhume kan magaalaa gabaarraa dhume. Ijoolleen gaazexaa keenya yommuu namni gaafatu seefana balbaa laalle leelaanyoon gaazexaa kagazuu jettiin. Kana yaadatta yoo ta'e fi yoo finfinnee jiraatteetti yaadatta. Gaazexaa keenya bitachuudhaaf itoo hin jaallatin gaazexaa isa kaan sitti gurgurattiin. So gaazexaan keenya isaaniifis xiqimiidha. Maaliif issue sensitive ta'e namni hin kaasne tokko kaafna nuti. Issue sensitive ta'e isaan sodaatan tokko dubbanna nuti. Wanta tokkoffaan nuti eenyu nuun deggaramu. Eenyu nuun gargaaru, eenyus nuun ajajuu ofuma keenyaan hojjennaan. Yeroo jalqabde nam-tokkeedha gargaarsi teellaa dhufaa dhufee waan ta'e malee akkasitti kan gaazexaan suni biyya keessa bakka hundumaatti jaallatamtu uummata biratti namni baay'een gaazexaa sana dubbisaniif namooti hidhaman jiru, namooti gimgamaa irratti dhiyaatan jiru, namooti gaazexaa seefana barbaadan dubbisanii hojiitii ari'aman jiru. Yaa nuti ani waanuma mataa kiyyarraa yaadadhu jimaata dafneeti yoo arganne saabnee binna yeroo binnee gara biiroo dhaqnu immoo amma gara biirootti dhiyaannutti mataa ishiirraa gurguddaa hin gurguddistanii barreessitu ishee dubbifnee booda keessa keenya keessa keenyatti yeroo biiroo ganlee suuta namoonni baay'een akkas godhu suuta jedhanii minjaala jala yookiin immoo wambarii faa jalatti suuta jedhanii ilaalu kan faana qabamanis kan gamaman jiru dhugaadhuma keeti. Mee gaazexoonni dhuunfaa kun gara finfinneedha alatti akka hin baane dhorkamaa ture jedhama sun immoo akka galiin hin arganne sinii akka hin guddanne
waan akkanaa dhiibbaa akkasiis ture jedhu. Seefana balbaalee immoo gara alaatti erginaa gara Finfinneedha alaatti hin deema jettu. Kun attami?